أنا خيسا باسلين غرغرة ويان هنا نتموفيان جئنا ما كم صدوما ولك أبته سيغله ولك أبته لايف ساسنتي يوم فرنجين التورسنته يوم فرنجي أما أليكس كامت أوت جن إن دال فرنجوتي الله دمسون للنيادو جن سنيفو أور دالو سيغله كان جيتشون باري أما كان جيتشون مالو وتبيتا أكا إني بكما ماله بكان تيمو بتكو نامني بكم سقوبر وانا كان غرو والله لا موتو رب اللي غافتو بر ربي مراتو غافتو بر محفظ الله يا ما في حافظ الله ما جاور مراتو والله لن والله لن بل يتك ربي سنغافتو بر والله لن بس تت يسراو نغر ربي سنغافتو بر كان يجور اما اني بكما ماله بكامتي اوتو سيرا بكي اوتو بكم سقباته وانا كثين غد كان في موتو مان ربي قالت بيتم بلشاي روانته اكرتا يو غريف نتيتو انا دغو غرو وانا تبيخو قبدو بولنتوني درين طياراتوني اكا الدنيا تصدركا قد تكفر جرتي صدركا قد تكفرت تجاجله اثيوبيا قف خيسامتي اربو ونين ايرلانسن اثيوبيا داچو بيجرا بيجي دبي امريكا كان هندر وجتاجرا wannan kanago afan ingilif fatin wal basani joni amate hasaw mal gurra faranji khesa umu akka inni deme kun akka nama hagare defare no mikotaw akka nama biye defare rugan sinja ati akala yotilal tegaru jetetini akasim to wallahi ethiopia sadarkat kufarati gabin rargata jirtu tele ma taw qabare tele murti maltin be murti kama sera sanati khayyata san ra murti sani murti bisa sibeka eka murti da amaina dagay kama wana fi demu sitta mucaan kuni yow try arguar waan dandaw godera nama erga maqabun fakkaatu wallaalatu kana godhe wallaalan xiqqoo shat gorame gorfame gadhi hama alla qeesan booda gara dire xiyaratu gara galee fiicaw kara bazzi angil maradata alabireko achumata video warabe fimiti value min isa dandeetin isa erga maqabachu isa qorate warri seera kunin beekawan ta'ebi wallaala yo kana shat gorane garafani gadhiisan allaq karama kana Allah le du fagetite namu wallala unda crediting kenni ya garu akasi anama yo akka bakka sasane busef kai tayari kurrako qaba halik lensa hamada tayari balali sundan dawu haka salama onan jad wallahi de metin dire manara dake basande mane duufin de man jannan sodadaw dina kana corona man dabarti dubar ha fandom basan karan dinda barti duka gondar ke sabate tigray daita aha ganti sodda mali fintare nere sir takharadura إذا ركوتنا طيارة الفتني هندم والله يعني هي ركضني بر أي دوبا قد صدقوا ما سرت بيجي بولش نرى سانس ركوك أباني نتو أنا بولشوا سانتي متى بيجي بولشان ولين آرة تكا وما لم يتامس فكوفا آرة خلينا نكمل آرة أدورموت متى خيس وقص لانيدا والله لازم أقص كاني لانيف also John Daniel Hun Oromote Okosta goran achut akkafi midika amma bar oso anabati wollolle abban kayonu tirufe anilma ollati wante situma bar akkase mananno kenatti gafan tikka gide yolle wollul bakori einutti abban kayonu tirufe anatu because anka isati kan immoti ko so dachise warratti kana yamma oromo abichu woni sirti qataqatufi waan ilman isa taanif tumamu maqabdille oromon dulla malen dhageetu ndeno tamachek la ilaha illa sani ogo aballeses haya nagar tajet abban garin dagge fadu sittima abban garin ule muratet ko kana wollole sandade ko ule tanaje dakati ule tan bal rabase sigale dubati qabata tiko be khata goda manatol golfate akana ma yisisuti ule la bakhae chaliseta wana tibe ko qabata khanas nam be kham nijirti dugada garu akana ma tumu fakese ule rata khotu je fige arise managalche bake fra dorgute ilma nama fra dorgu magari me hasmata su linja ilmo kasa nan de benda faru be kat ilmo abba mat kasa qaw godatu budise
Dhufa dabra amata dibba hintama maal bulle miti amata dibba hintama qadu fulle ummanni odonuti aangu malle arka bacha ollelle qawman wara olachu bara oromo bar wan arka qabdun beeto da ilamatti inna ma barakhani san qawmata nu jaw tokkochi badano 4 kilo keessa dadhabani bakka hunda booyaa jirani alhamdulillah jira tan alhamdulillah wallahi takka amma gari way khana ha sisiruf gartee oromo bijar kan qabdu wonni nuftana siyasa isan khisa fayda mudfan ummanni siyasa tisqani abo an way khana so ndubne ba khana miti mucan seeratti dhiyaate murtee seera argatu qabaratti no jaasa gartee bijuu biya bulchum be wal cabsu wal radulu mali takhal marra illee taatun dubatu red dubat daru siyasa ranu baade mali bakka siyasa rabata biya garu barbaade fiildi kiyya miti ma biyya gale goddanyan keetu gale mara ko qabare kiyya qooti ma isingu goddanyan kiyya nyuga amma sirratti waan takama goddanyan kiyya nyu doctor no am biyya garu le wasontane just like sodan kabaja fiildi kiyya le miti siyasni kanaaf dhiise CVmu bebnis wal ragat ani fayyuma si wani jawab tane so wadanya kina nyata CVmu ben wan rakko si durtu walin damtani so ayni mata be jetin yaade ture walin tu tane gol matti achi wal baftani dubbatani doctor no ala kulli alamma biya yo galalle orina olitu wudu galatuma ola mara ko wa le gale biyu makiyati gar kena mabrat tingalu ke abba fara kiyati gar churuma ya mala yo bijagalti angon dada sara qabsum bijetin daledu aran fa ide mi afur kan abiyin arabsa bulle ganamo gol namna tudubbaton jiru alhamdulillah sansarit to bazi chilotan biqate mallen namnu mana tudubbato to ko jiru wallahi doctor injeni akasimti oromo rani tolti oromo tuni wallahi natin dubbata tokko chiratin dubbata tokko ana garu ya federala sibdime shakamale badane numa singol badane na rabada tokko chiratin dubbata oso bijagaltem ana garu zom ega badane ni abbe dubbatte be tawst dubbata me kan onaay ana bibi gafa oromon tigre wajinire rabatu yu abiyir raguratu re gafatte geta cho abiy wolola no jechurani deegara dhaaba siyaasati miti yoo tolchaan tolchita jedhani yoo balleessita jedhani ani waan gaarii arguu fedha malee ma ebaluun kiyya biyya haa qabatu ebaluun kenna haa qabatu inni mina gabbaan waan kana namni namaa nu bannee bara hubatu yoo baate bakka hubatu san deemaree asli mina gabbaa yaa fincin ajara keenya dirqama nuti abbaan fadhe fidanii kursisan irra kaa'u waan ati barbaadu hin dalagu although bolesi jaralle warra la kanalo an gorra gore yo akuma biyyi si godu kana si goda dirqama yo 4 kilo sente Ethiopia innate Ethiopia hagare dirqama yet sabab lammoota sanunda je tokko laalu qabda yo jillen garagar baafte afaan sobde fakkeesun dirqama because biyya hantu biyya waliliti sabab lammoonni sunundi biyya san irra haqa qaba waan ta'eef homa biyyi godu kana gora marro leno do achi dhaq ya kana oromo kana beeku dando qabdan naanno kudan to chaka seto litti qabame bulcha inni dirqama naanno kudan san bulchuudaf maarreeti jeja namni waan takarra waan kudan jaalata waan teef sigale qarshi takarra qarshi kudan jaalata waan kana fi nuti hawwiin kenna oromon biyya bulchuu dandeettu nuun jedhani amma hawwiin kiyya maali beeyta akka dhugaatti kayraa dubbachuu fedhu eenyumaa dirree xiyyaarratti bu'ee eenyumaa achiin bahee minaamin kanaa miti ana kana gaddisiisu akka dhuunfatti ummata oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiha baadiyaa keessatti nageenya dhabanii booyan qeerraa buqqaan kanneen tuna dhukkubsa malee isa ebalumaa hidhamee ebalu hidhamuu qabaa minaamin ta'u yeesiraa guddaa ino yeesiraa bahaarii no hidhamuullee hin ba'a garuu kasi gubu maalillee yeroo ammaa kana kutaalee oromiyaa hunda keessa qeen oromoo hundi ni booya kasi hidhu oromoodha kasi tumu oromoodha kaidamu oromoodha kamanni irraa gubatu oromoodha kamofarri jalaa gubatu oromoodha ka 4 kiiloo jiru oromoodha ka bosona jiru oromoodha kun isi dhukkubsa kasi dhukkubsuu qabu kayraa dubbatamuu qabu kana malee
Ebaluma video tiyara warabe su yandi tarazo na komiti kun biya dafare namin biya tigre no yun dafare kafu funyani haga funyani atedin wanto daliki galte tu makale kale ke sariyani akira ka kennate beita ya amanuti war media kunni namin oromon ala jiru kun yo dandame akka nageenyi warambu akka hawwataaf abboonni keenya biyya keessa jiran nagayaan gabbayanii galan irratti hojjechuudha malee isa nama dhuunfaa yookiin muuziqanyaa tokko haala adeelam wanni tooppikii godhatanii irraa haasa'anillee waan jirutti fakkaatullee dhimma Oromoo ilaallatullee miti kun. Akkamitti Oromoon ilaallanne dhimma Oromoo ilaallatu miti jechuun ganni sodaa harkaa biyya harkaa qabu sun dhimma Oromooti miti. Itoophiyaan tun maqaa jira malee bar maqaa. Kan irra guddaa kan ilaallatu ka ammaa kana ka amma laal Salaalee maalitti jira laali Arsii Sirkaa maalitti jira laali Wallagga maalitti ture laali maalitti jira laali Boorana Sigaleemi kan ilaallatuyyuu osoo jiru osoo lubbuun namaa bayaa jirtu nuti dirree xiyyaaraa tiktookari tokko viidiyoo waraabeef iyyuu nikkoo akka sabaatitti sheemi dabar. Nun ilaallatu inni ilaallatu. Yaa akka dhimma sanirra fardiitu jira yoo dhugaa biyyaaf quuqamuu taate dhimma sanirra fardiitu jira jechuu barbaade. Sun yoo waan akka amma Salaalee keessatti deemaa jiru gartee tajaajilatti. Uummanni rakkataa jira bara uummanni barakaan si barakaan maal janiiti si uummata mataa keessa gadaaban abaa hojjaniiti si amma immoo shanee janiiti. Si galee waraanni amma Salaalee keessatti taa jiru uummanni maaliif qambara namatti kaanin jaa waan san duuba deemee namni hundi keessan dhufee sagalee ta'illee jennaan eegale bakka warra kaayirotu eegale inneetu machumarra itti dhiifne itti jabaadhaa waan sanii uummata saniif sagalee ta'uu hedduu barbaachisa. Maaliif sirri si wayyaayu malee ati amma yoo sagaleellee taate diyaaspoorallee gayyaaftee hiriira bahuu qabda malee. Nuti mana keessatti ennee akka dinnicha bishaan jala dhaamee koquu malee maal godhuu dandeenya biyya kanatti gabbaatee hiriira bahuu hin dandeettu. Namichi tumee manatti nurra raakuun ka biyya kana akkaniitiitti nu bulcha. Akkamne? Nuti amma warri kaayiroo kuni dokkee hin beektaa? Nan beekee. Akkuma dokkee itti gubbarraa itti gakkadaadhanii mana keessa tettee yoo kakka jedhaaf keessa asii dhokkoteedhaa jalaan ibiddaa gubbaan itti kaddantaa as keessa baaqala jira ima koqaa jechuudha. Ati garuu biyya dimokiraasii jirtaa biyya faranjii jirtaa asirratti illee sagalee tayaa diyaaspoorallee gabbaaftee hiriira baasuu dandeettaa jechuudha. Warra kaayiroo irratti dhiisuun maaliif barbaachisin jechuu barbaade. Yaa uma yaada bareedaadha. Amachuun illee Jarman jirta. Faransaay dirree fi Jaafartu jira. Kana kamuu Jaafar quban qaba. Jaafar kan akkamitti amansiisan. Jaafar achi jira. Amjaa isa Jaabir Nuurwee jirta. Jaalfadiilo kana waliin jirta. UK jirta. Kanaafuu hundi keessan uummata gabbaaftanii anis akka nama Niizerlaandii jiru tokkotti guyyaa itti qabannee sagalee ta'uufii danda'u qabu. Akkas yoo ta'ellee sun bareeda. Isinillee warra kaayiroo jirtan gabbaa. Sabaanaa ishii dullaan tumee manatti onurara. Maali siifi miti jettuun mootummaa Itoophiyaa irratti akka namni hiriira bahuu barbaada inni. Allah habiibi wanni akkas jedhu hin jiru asitti. Shibti beetiif ammaa maseennu malee waan biraatiif gabbaa'uun hin danda'amu. Maal jechuu kan? Mootummaan ni sodaatan immoo. Mootummaa biyya teessanii tokko kan sodaatanii wanni ormaa kan akka sodaatan wallaahi na jiru. Oromoon bara Itoophiyaa lammiin Itoophiyaa tun bara seera biyya ofii kabajne malee seera biyya ormaan cabsitu. Ameerika biyya dimokiraasii kanatti mee lammii Itoophiyaa tokko Oromoo haa ta'u Amaara haa ta'u kan seera isaanii cabse as fidi. Cabsanii asitti Oromoon gaafan dura dhufu seeruma natti himaaf gaafan dura biyya tana dhufu waan biraa dhiisanii seeruma isaanii natti himutti seera maal fete namti dila tummarraa jira kan na dhiisaa gan jirutti akkana kun yoo goote akka